kophaa kootaa jedhee ol qabatanii ibsan. Addaanii bal'ooteetaan adda nyaata dhooteetaan. Ergaan keessanoo Tokko taanee haa waliin himan. Addoofi qabaattii suuqulkan. I eat not stand in the eating. My name is Amina Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala said, they say if we had anything to do in this matter Saturday days, we would not have the fools use this outside of their slime flows, while remaining behind, not having gun to battle. If they obeyed use, they could not have been killed. In the Sahih, Abu Hurairah related that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, say carefully what befriends you. Pray of Allah's help and do not divide from your path. If adversity strikes, do not lament. Or if had decreed and what he has decreed has come to be, if opens the door to start. For listening to Flag of Symbol State of the Federal Democratic Republic of Turkey. The flag of state of Tigray. The flag of state of Afghan. The flag of state of Amara. The flag of state of Oromia. The flag of state of Somali. The flag of state of Benin. The flag of state of Southern nationality in the people. The flag of state of the Gambia people. The flag of state of Sahara people. Process of a national flag. A national flag is one of the common national symbols representing a given nation country. Is flown by the government of that nation and by its people. Is the most cherished symbol. Is the nation's flag for freedom. Symbol repeated by releases in the flag represents the expression of the Oromia Haniman Nero Martiti Hanakan Oromia Tigray Batal Handiro Ti Batal Havanan Batra Di Nani Waitiin jedhee keessee afaan oromoo isheeti. Tokko baatan dafti biraan beeles. Today my topic about days of the week. Days of the week have 7 days, such as Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is Turbata Gula Jabara Sami Itata Revi Kamisa Jimata Sambata Ibata. Assalamu alaikum. Sibi Ami Sudi Ba Engadu Yabito Kone Nawamata Ulfi Yomute Kalat Ebna Arbochi Sadaqam Ajar Arbochi Demo Badam Tabaraj Now. Alqat yala yaqalat alqatan zadi babatakam bazikita awa. If you know the way use basic words and the phrases to open direction. Short phrases are best speak slowly and use very careful pronunciation. Spell out a word if necessary. My name is Oksina. My father's name is Yusuf. My mother's name is Tatu. I am 12 years old. I have 2 sisters, but I have no brother. I am 6 students. I live in Dixis. I am a student at Madrasatul Hikmah in Dixis. I like my school. There are about 30 in my class. We work hard, but we have fun too. We do a lot of lessons together and we also play traditional games. I like Gabata or Sadiqa most of all. My favorite traditional game play is Kumsa. Lots of students in my class play football. Football really hard playing it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beekannoo fayyaa ijaaf godhamu. Guyyaa guyyaan ganamaa fi galgala dhiqachuu, nyaata madaalamaa nyaachuu, ifa dimimmisa keessatti dubbisuu irraa qusachuu, aduu keessatti barreeffama dubbisuu irraa qusachuu, xiyyee ifa aduu kallattiin ilaaluu dhiisuu, harka osoo hin dhiqatin ija qaqqabachuu dhiisuu, ija harkaan sukkuumuu dhiisuu, wantoota kana qaban ija irraa butuu,
of eeggannoo fayyummaa gurraa godhamu. Ho'a yookaan qorra gara akka malee irraa of eeguu. Wantoota gara qaban gara gurraatti galchuu dhiisuu. Muuziqaa ol kaasuun dhageeffachuu irraa of qusachuu. Guurii gurraa yeroo yerootti hin baasuu. Yeroo yeroo ogeessa fayyaa biratti ilaalamu. Humnaan furrii baafachuu irraa of qusachuu. Ergaa of keessaa qaban hubattanii namoonni sadiin yoo na bira geessan qalama sadii harkaa qaba. Qalama sadiin kana abbaan na dura gahetu abbaa dursa fiigee dhufee kennama jechuudha. Kanaaf isin lakkaa qophaa'a. Tokko, lama, sadi. Kophaa kottaa jedhee ol qabatanii dhuftan. Ergaan keessanoo. Maqaan koo Abdii Hussein jedhama. Maqaan koo Amin Suudii jedhama. Bismillahirrahmanirrahim. Du'aa duuba faaruu fi galanni kan Rabbii kenna haa ta'u. Akkasumas ergamaa kenna Nabi Muhammad irratti nagayaa fi rahmanni haa bu'u. Kanatti aansuun akkuma jedhamu namni waan ofii hin beekne waan ormaatiin kenna jedha. Kanaafuu nuti muslimtoonni hangam takka waa'ee Qur'aanaa beekna. Qur'aanni maqaa shan qaba. Isaanis Al-Qur'aan, Al-Furqaan, Al-Mushaaf, Al-Kitaab, Al-Zikr. Iddoo jalqaba Qur'aan itti bu'ee gaara Hiraati. Qur'aanni kan bu'ame waggaa 23 keessatti. Qur'aanni Makkaa keessatti waggaa 13 itti bu'e. Qur'aanni Makkaa keessatti waggaa Qur'aanni Madiinaa keessatti waggaa 10 itti bu'e. Qur'aanni hisbaa 60 of keessaa qaba. Qur'aanni boqonnaa kun suurawwan 114 of keessaa qaba. Qur'aanni keeyyata yookaan aayawwan 6,236 of keessaa qaba. Qur'aanni qubeewwan yookiin harfiiwwan 321,250 of keessaa qaba. Qur'aana keessatti suuraan dheeraan suuratul Baqaraadha. Qur'aana keessatti aayaan dheeraan aayatul Dayni suuratul Baqaraa keessatti argame. Keeyyata 282dha. Qur'aana keessatti jechi dheeraan faasqeenaamuu kan jedhudha. Qur'aana keessatti jechi gabaabaan xaaha kan jedhudha. Qur'aana keessatti suuraan tokko sadaffaa Qur'aanaa jedhamee waamamu suuratul Ikhlaas. Qur'aana keessatti suuraan dursa buufame suuratul Iqraa. Qur'aanni jechoota 77,439 qaba. Qur'aana keessa irra caaltuun suuraa Faatihaadha. Faatihaan waan hedduu jedhamtee waamamti. Isaanis Faatihata al-Kitaab, bantuu kitaaba, Ummu al-Kitaab, haadha kitaaba, Ummu al-Qur'aan, haadha Qur'aana, al-Sabaa'ul Masaanii, torban deddeebituu. Qur'aana keessatti irra caaltuun aayatul Kursiyyi. Qur'aanni harfi yookiin qubee tokko qara'uudhaaf sawaaba yookiin ajjii 10 qaba. Qur'aana keessatti Rabbiin iddoo 7tti arshii irratti ol ta'iinsa isaaf malu ol ta'uu isaa nuuf hime. Isaanis boqonnaa 7ffaa suuratul Aaraaf ayyaata 54ffaatti. Boqonnaa 25ffaa suuratul Fuquraan ayyaata 59ffaatti. Boqonnaa 10ffaa suuratul Yuunus ayyaata 3ffaatti. Boqonnaa 32ffaa suuratul Sajadaa ayyaata 4ffaatti. Boqonnaa 12ffaa suuratul Yuusuf ayyaata 2ffaatti. Boqonnaa 27ffaa suuratul Hadiid ayyaata 4ffaatti. Boqonnaa 20ffaa suuratul Xaahaa ayyaata 5ffaatti. Qur'aana keessatti boqonnaa maqaa gadaatiin waamamtu suuratul Al-Insaan. Qur'aana keessatti suuraan Makkaatti buufamte 93. Qur'aana keessatti maqaan nabiyyii deddeebi'ee dubbatame Nabi Muusaa salaatu wasalaam yeroo 131 dubbatame. Qur'aana keessatti Rabbiin maqaa nama 3 dubbate. Isaanis Zulqarnayni, Xaalut fi Tubbay. Qur'aana keessatti maqaa nabiyyoota 25 dubbatame. Qur'aana keessatti maqaa biyyoota 6tu dubbatame. Isaanis Makkaa, Madiinaa, Misri yookaan Ijipt, Madiyaan, Baabil, Sabay. Qur'aana keessatti jechi sheexaana yookiin ibliisa jedhu bakka 11tti dhufe. Qur'aana keessatti waa'ee Ramadaanaa yeroo tokko qofa dubbatame. Qur'aana keessatti suuraan Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam dubartoonni akka baratan jajjabeessanii dhaaban suuratul An-Nuur. Boqonnaan Qur'aanaa waa'ee qooda dhaalaa dubbatu suuraa 4ffaa An-Nisaa. Qur'aana keessa suuraan isiin qara'amuuf Umar bin Khattab islaamummaa fudhate suuratul Xaahaa. Qur'aana keessatti suuraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaachisuudhaan arrii itti baafte suuratul Al-Hud. Qur'aana keessatti guyyoota torban keessaa kan Qur'aana keessatti dubbatame jimaataa fi sanbata. Waan dhaggeeffatanii Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barumsa bareedu yeroo dabalatte anuma gofamu hunda garaa nyaatte Ayirooppaan lafaami samii gubbaa yaate daldala garbaatiin bitamte jiraani
My name is Hikma Ahmad. Today my topic about months of the year. 1 year have 13 months. There are September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, including Agume, according to Ethiopian calendar. Thank you for listening. My name is Abdi Hussein. My name is Amina Sudi. Today my topic about traffic police officers. Traffic officers are employed individually who conduct general operation on roads around the city and towns. The traffic police are very well known figures in towns and city. Traffic policemen and policewomen are types of police officers who work on the roads, maintaining the traffic in order. Traffic police officers help keep people safe when they are walking, riding, and driving. Some police officers patrol in cars or motorcycles. They also work in pairs to monitor road users. Pedestrians monitor cyclists and ads of uniform. In many countries, they use bicycle, especially type of uniform. In many countries, they use bicycles, especially in parks. Others use boats. Some even ride horse. Traffic police officers are typically responsible for keeping an eye on speeding driver as well as those who dispute traffic rules in general. They are also carried up on during emergency and when a traffic light goes out and traffic needs to be regulated monthly. Traffic officers enforce the rules and the road signs. They ensure that all road users, including pedestrians, use our roads in an orderly and safe manner. The main purpose the traffic officers is to ensure the safe and free flow of traffic to prevent road crashes and dashes on our roads. Traffic police officer uses a whistle to draw the attention of the driver and the passenger if any driver goes against the rules. The officer blows his or her whistle and stops the driver as the officer raises his or her hand across a road. All the vehicles is passing along that road stop at once and the passengers are allowed to cross the road safely. Next, he or she extends his or her hand in another direction and the traffic on that road comes to stand still. And the stopped traffic on the previous road start moving on. This goes on for the whole day. For listening to አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የግጥሜ ርዕስ መምህር ነው። መምህር ምስጋናን ተናግሬ መቼም አልጨርስም። ጠዋትም ሆነ ማታ እኔን ከጨለማ ለማውጣት ስትለፋ ስትደክም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ስትለፋ እኔን ከጨለማ ለማውጣት ስትጥር ቀንም ጨልሞብህ ሌሊትም ሳተኛ ይኸው ነጋብህ። ቀንም ጨልሞብህ ሌሊትም ሳተኛ ይኸው ነጋብህ። እስቲ ላሞጋግስ እስቲ ላክብር ይገባሃል እና ላንተ ቃል ባይሆንም ላንተ ቃል ባጥረኝም አባቴ ልበልክ ምንም አላውቅ ነበር ወዳንተ ስመጣ ህልም ውስጥ ነበር የነበርኩት ቦታ። እኔስ ምን ላድርግልህ ምስጋናህን ብቻ ላውራ ደጋግሜ። አባትም እናትም ሆነ ያስተማርከኝ ብዙ ውለታ አለ መቼም የማረሳው ብዙ ውለታ አለ መቼም የማረሳው። መምህር ሆይ ምስጋናህን ልንገር 1 2 3 ብዬ እኔን ከልጅነት የማላውቀው ነገር አስተምረኝና ይኸው እኔም አወኩ የሀገሬን ቁልፍ መች እሱ ብቻ ነው። ይኸው እኔም አወኩ የሀገሬን ቁልፍ መች እሱ ብቻ ነው። ዶክተር ኢንጂነሩ ፓይለት ፕሮፌሰር እሱ ብቻ አይደለም ፋየር እንደ ሶላር የወጣው ካንተ ነው መች ይሄ ብቻ ነው። የመምህር ነገር ተናግሬ ለማብቃት ሰዓት አይበቃኝም ሁሉም ለመናገር አያልቅልኝም።
ቀንም ሆነ ማታ ይድረስ ምስጋናዬ፣ ቀንም ሆነ ማታ ይድረስ ሰላምታዬ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Amiin Suudii jedhama. Maqaan koo Obsiinaa Yusuf. Kunuunsa daa'immanii dhalli namaa umrii 18 gadi yoo ta'e daa'ima jedhama. Kunuunsi daa'immaniis daangaa umrii kanaa keessatti daa'imman argaman hunda hammata. Kunuunsi kunis akkaataa fedhii bu'uura daa'immanii guutamuuf jaalala warraa fi carraa barumsaa argatanii itti guddatanii fi balaa adda addaa irraa itti eegaman mijeessuu irratti xiyyeeffata. Fedhiiwwan bu'uuraa daa'ima tokkoof guutamuu qaban keessaa tokko soorata. Daa'imman nyaata gahaa fi madaalamaa ta'e yoo argatan fayya qabeeyyii ta'u. Soorata gahaa kanneen hin arganne immoo guddina isaanii irratti dhiibbaa qaba. Kana malees daa'imman bakka ciisichaa mijataa ta'ee fi uffata gahaa ta'e uffachuu qabu. Soorata gaarii iddoo ciisichaa mijataa ta'ee fi uffata gahaa yoo argatan immoo fedhiin bu'uura isaanii guutame jechuudha. Haaluma kanaan daa'immaniif fedhiiwwan bu'uuraa guutamuun barbaachisaadha. Gama biraatiin maatiin daa'imman isaaniif jaalala agarsiisuun guddisuu qabu. Kun immoo yeroo daa'imman baatamuun irra jirutti baachuu, harma ga'aa ta'e horsuu fi taphachiisuun daa'imman jaalala maatii isaanii akka horatan taasisuudha. Kana malees maatiin qulqullina daa'ima isaanii eeguu qabu. Daa'imman dhibee adda addaatiif akka hin saaxilamne qulqullina qaamaas ta'ee uffannaa isaanii eeguun barbaachisaadha. Kunis daa'imman fayyaa qabaatanii akka guddatan taasisa. Dabalataanis daa'imman seeraan barsiisuu, meeshaalee barnoota isaanii guutuu fi gorsuun akka of danda'an taasisanii guddisuun ga'ee maatiiti. Haaluma wal fakkaatuun daa'imman balaa adda addaatiif akka hin saaxilamne hordofuu fi eeguudha. Daa'imman hojii humna isaanii olii irratti akka hin bobbaane ittisuun balaa isaan irra gahuu malu xiqqeessuudha. Fakkeenyaaf umriin osoo hin gahin hojii qonnaa fi hojii mana keessaa kanneen akka midhaan daakuu, bishaan lagaa waraabuu, qoraan cabsuu fi ba'aa baachuu miidhamaaf isaan saaxila. Kana malees akka hamilee fi sammuun isaanii hin miidhamneef daa'imman abaaruu, yakkuu fi arrabsuun barbaachisaa miti. Gabaabumatti kunuunsi daa'immaniif taasifamuu qabu hedduudha. Haa ta'u malee maatiin hanga danda'ametti daa'immaniif kunuunsa taasisuu qaba. Daa'imman yoo kunuunsaman gammachuu fi qananiin akkasumas jaalalaan guddachuu danda'u. Kana malees jireenya isaanii keessatti ofitti amanamummaa akka horatanii fi of danda'anii akka jiraatan taasisa. Daa'imman maatii isaanii jaallatan mataa isaanii ta'ee hawaasa biroollee jaallachuu danda'u. Kun immoo daa'imman jireenya hawaasummaa horachuuf haalli isaan itti guddatan murteessaa ta'uu isaa agarsiisa. Waan dhagatti fedhanii galatooma. Maqaan koo Imaan Arabaa jedhama. Maqaan koo Faayizaa Teessumtii jedhama. Walaloo mata duree kiyyaa qubee afaan Oromoo. Haa jennee barannee doofummaa balleessinee Baa balbala guddinaa mannee itti seennu. caacallaa guddifachuuf tattaafachaa jirra biyyattii cimsachuuf. Daadammaqina guddaa barnootaan arganne mala ammayyaatiin misooma jalqabne. Egaa jabaan nu iddaa jirru maraa bilisummaa ta'inaaf tattaafachaa jirra. Faayidaa hunda caalu dimokiraasii qabna. Mootummaa haqaallee ni galateeffanna. Gaagante kan daangalchee kutaalee barnootaa doofummaarraa dheechuuf hundumti barataa. Haaf qopheessinu iddoo jirru mara kunuunsa. Irree ol qabannee haa ka'an tokkummaa. Imaamota bayaan cufumaa hordofnee sammuu bal'ifannee mataatti qabanne. Jaalala biyyattii hundumaa gonfannee biyyoota misooman bira gahu duukaa tarkaanfannee biyyoota Waaqayyoof galataa waan marganne. Karoora baafannee yoo itti dalaganne lammiilee misooman bira ga'u keenya. Lammiin Oromiyaa hacuuccaa alaan mudate har'a itti fakkaata ammas yoom dagate. Mammaaksa ni qaba si Oromoon beektaa karaa namni hin beekne waa baay'ee dubbata. Naa nagaya biyyattii
eeggachuu irratti sadarkaa ciminaa irratti argamti. Sadarkaa ciminaa irratti argamti. Muka tokko jira kan mataa gurguraa walalooti jallee asumarratti hin xumura waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Warra abbaa shibbiruu shunkurtii cicciru maala yaa barataa haamileen hin jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله مكا ربي كياتني جمرا كادك دجي سمي وما مخلوق كمرا جراتا ظلامني نشوم سشارا جباسي ملنجيرو موتي هندا دندايو الحمد لله ربي غدني سهاغايو يا ربي أمريكا وطريقا كيف انتيو يا روتا يا دنما قلما نما غيو كوان جبات اللي لابسو دنديو كوان لابت اللي جبسو دنديو يا ربي كي بودا غدني سها غيو يا ربي وما هندا إركونا ما تيو kana sitirkate ati rabbi kiya nama miti situ beka hajatiya simale namni beeko yaada garaa kiyya yaa rabbi abdata mana baasi hajatiya biqilaa lafaa dhufaa karoo abdii biyyaa haizoo jennee jabeessuun qooda keessaniif kiyya innis qooda ofii bahee nutilleen kenna baanaa jabaadhu cimi jennee hamila isaa taana nama akkanaatu qabaachuu yoo beekne nuuf qabeenya hamilee guddaa simannee bakka saamaru kenna rabbiin isaa kadhannaa abubakarii kenna bakka deemtuuf teettuttis fireessiisaan jenna eeyyin jabeessuu qabna leenjisaa ilmaan teennaa kan doofummaa buqqisee beekumsa nuu hambisu kan xiqqaa guddaa kenna beekumsatti harkisu dhaloonni ragaa bahaa kun wal nun gaafachiisu maalummaa abubakar isaanumaaf haa dhiisu yoo mara hin hifatu yoo mara rittiin qabu irra buusoo ciisu seenaa akka hojjadhee dhaloota maal hambisu akkam godhee jijjiiraa biyyatteen akkatu maal hin gabbisu kana wanti hundarraa dingeessa yaachisu biyyateen jijjiiruuf dursa maal barbaachisaa jedhee laalee hubatee dhaloota ta'uu isaa dhaloota baratetu biyya isaa guddisa kanaaf dhaloota cimsuun ta'e filannoo isaa barnoota irratti jabeessee barataa qo'achiisa keessa isaatti waan guddaa keessa isaatti baatee gama keenyatti dhufe eebba keessan fudhatee deemuudhaaf itti fufee hundumtuu eebbisaamee bakka yaade dhaqqabi waan inni yaade hundaa galmaan haa ga'u rabbi haada irratti beekanii jedhee mammaakee oromoon jibicha korma ta'u nama beektota qaree dhaloota biqilchee kaa'u nama guddina biyyaatiif bu'a qabeessa ta'u nama dhaloota har'aaf ta'e riqicha dhugaa dhaloonni kan dhaloonni boodallee dhaallatee deemu duukaa nama akkanaati gurbaan abboo jabeeffadhu kaa Abubakar Ahmad Haizo ilma ayyaa umrii si dheeressee siif haa kennu fayyaa waan bareedaa yaada dhalootaaf yaaddayaa kanaaf deddeebi'ee namuu waan isaa haasaya. Beekan haa baay'atu baradhaa barataa barattee jabaattee biyyaaf ifaa taata ifaa biyyaa ta'ii namni siin dukkana akka tarutti abbaa seenaa guddaa ta'uu karoorfadhu duuba kee boruuti waan biyyaaf waan gaarii dabarsee fi dhufu waan gaarii hojjedha akka namni ilaalee karaa keerra dhufu nama gaarii hojjetee kamtuu jira naaf himaa akka seenaan isaa dhokate kan dhaloonni hordofu warra kaleessa tare seenaa gaarii hojjetee kanaaf irra deebi'ee seenaa gaarii hojjedha waan isin booda hafee dubbatamu tolfadha. Of danda'uu jechuun dandeettii fedhii ofii guutanii ittiin jiraatan qabaachuu jechuudha. Of danda'uu jechuun humna beekumsaa fi dandeettii ofii haala beekanii qixa sana wanna danda'amuuf hunda kakka'umsa ofiitiin cimanii hojjechuu jechuudha. Of danda'uun hirkattummaa hawaasaa fi diinagdee osoo hin saaxille of irraa amantaa qabaachuu yaada mataa ofii hoogganan ejjennoo mataa ofii qabaachuu murteessuu nama dandeessisa. Namoonni of danda'an miira walqixxummaa wanna ittiin dhagahamuuf faayidaa nama biroo irraa argamu jala hin galan hin kadhatanis. Kanaafuu walabummaa isaanii eeganii kakka'umsa mataa ofiitiin isaaniitii fi itti gaafatamummaa hojii misooma hojjetan
Namni kamiyyuu ilaalchisee maatii isaanii qabatee ejjennoo isaanii wanna tokko raawwachuuf kan danda'uu fi nama biroo irraa akka hin hirkanne yoo ta'edha. Hirkattummaa jechuun meeshaalee fi fedhii ofii beekumsa maallaqaa fi humna nama birootiin akka guutamuuf eeguu jechuudha. Fedhiin kun dandeettii keenyatti akka hin fayyadamnee fi akka of hin kabajne taasisa. Walabummaa keenya dabarsinee namoota birootiif akka kenninuuf nu taasisa. Hirkattummaa ofitti amanamummaa waan hin qabneef hojii kamiyyuu hojjechuuf sodaan guutama. Hirkattummaan sadarkaa umrii kamii irratti iyyuu namni jiru tokko wantoota bu'uuraa isaa barbaachisan humnaa fi dandeettii qabaniin hojjechuu dadhabanidha. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Obsinaa Yusuf jedhama. Maqaan kiyya Aminaa Suubii jedhama. Bismillahirrahmanirrahim. Ergaa gurguddoo gabrichi Rabbii beekamaan Luqmaan ilma isaatiif dhaabe. Sodaa Rabbii daldala godhadhu bu'aa yookiin tirfii guddaa argatta. Hedduu bakka du'aa dhaquu guddisi akiraa si yaadachiifti. Bakka cidhaa dhaquu hin guddisin duniyaa si jaalachiifti. Kormaa lukkuutirra laafaa hin ta'in yoo asirratti halkan ka'ee iyyaa. Wallaalaa jaalachuu hin hawwin wanti itti jiru tun gaariidha jee itti fufaa. Badii takka ergan balleesseen booda ta'u balee hin jedhin odoata siin geenye dootu taasisitti dhufti. Rabbii kee sodaadhu garuu sodaa isaa nama hin agarsiifatin akka namni si kabaju osoo qalbiin ta'e badduu taatee jirtu. Hamtuu irraa fagaadhu hamtuunis irraa fagaatti. Ulamaa'itti saahibuu fi gorsa isaanii dhaggeeffachuun sirratti haa jiraatu. Kijiba irraa dhorkami bareedina fuulaa sirraa deemsisaa. Haala hammaachuu irraa fagaadhu yaadatu sitti guddata. Nama waan sirraa hin hubanne hubachiisuuf cinqamura siidaa yookaan dhagaa guddaa sochoosuu irra wayyaa. Nama wallaalaa hin ergatin yoo nama ergattu dhabde ofumaaf of ergadhu. Bara tokkotu dhufa kan namni waa beeku keessa rakkatu waan hamtuu baay'ee waan arguuf jechuudha. Iddoo teessuma nama Rabbiin zakkaruuf bira taa'uu filadhu yoo beekaa taate beekumsatu siif dabalama yoo wallaalaa taate si barsiisani. Nama Rabbiin zakkariin bira hin taa'in yoo beekaa taate beekumsi keessi hin fayyidu yoo barsiifte malee yoo wallaalaa taate wallaalummaa dabalatti. Nyaata kee nama Rabbiin sodaatu malee hin nyaachisin ajiriitu sirraa xiqqaata. Yeroo mari'attu beekaa waliin mari'adhu karaa irras kaayaa. Duniyaan tun bahara qileeti kanaafuu ati doonii kee sodaa Rabbii godhadhu waan itti feetu immoo imaana yookiin salaata kee godhadhu. Waan ulfaatu hedduun baadhee arge garuu waan akka ollaa badaa ulfaatu hin agarre. Waan hadhaa'u hedduun nannamee arge garuu waan akka hiyyummaa hadhaa'u hin agarre. Waan barattuutti hanga dalagdutti kan biraa barachuuf hin jarjarin. Bakka irraa dhufte irraa gandeetti deemtu santu kan akiraa santu sitti dhiyoodha beeki. Nama tokko obboleessa godhachuu yoo barbaadde dura mufachiisii ilaali. Yoo irra siif darbe obboleessa cimaadha qabadhu yoo irra siif hin darbin baqadhu. Yaa Rabbi naaf araarami jechuu guddisi yeroo takkatu jira kan Rabbiin du'aa'ii keessatti qeebalu. Liqii irraa fagaadhu guyyaas xiqqeessiti halkan immoo si addeessiti. Akkana jechuudhaan gabrichi Rabbii ilma isaatiif ergaa dabarse kanaaf nutis warra ergaa kanatti fayyadamu Rabbiin nu haa taasisu jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amin. Maqaan koo Seenaa jedhama. Today my topic about tortoise and the rabbit. Once a hare saw a tortoise walking slowly with a heavy shell on his back. The hare was very proud of himself and he asked the tortoise, shall we have a race? The tortoise agreed. They started the running race. The hare ran very fast, but the tortoise walked very slowly. The proud hare rested under a tree and soon sleep off. But the tortoise walked very fast, slowly and steadily and reached the finish line at last. The tortoise won the race.
Kanama isinii dhiyeessu baacoodha. Mata dureen isaa qocaa fi illeettii. Guyyaa tokko qocaa fi illeettiin dorgommii fiigichaa taasisan. Akkuma dorgommichi jalqabameenis illeettiin qocaa fagootti gattee deemte. Erga qixxee geesseen booda garagaltee yoo ilaaltu qocaan hin mul'atu. Illeettiin ammoo hanga qocaan na bira ga'u boqonnaan fudhadha jettee gaaddisa jala gadi ciiste. Akkuma xiqqoo ciisteen hirribni ishee fudhatee qocaanis suutuma tirachaa dhuftee illeettii bira dabaruun dorgommii ishee itti fufte. Illeettiinis hirribaa kaatee yoo ilaaltu qocaan isheetti hin mul'atu. Tarii dadhabdee dorgommicha addaan kuttee baate malee ana bira hin dabartu jettee yaadde. Dorgommicha xumurtee badhaasas fudhatuuf caalatti fiigde. Garuu bakka xumuraa yeroo geessu waan isheen hin yaadnetu ishee mudate. Qocaan dorgommicha waan injifatteef badhaasa fudhachaa jirti. Illeettiin haala kanaan injifatamuu isheetti baay'ee aartee mana isheetti galte. Waan na dhageeffattaniif guddaa galatoomaa. ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ አሚና ሱዲ ይባላል። በርካታ ብዚያ አረፍተ ነገሮችን እንነገራለን። ከመንጻሩም የተነሳም ነገሮች ህይወት አልባ ስንል ቁስ ማለታችን ነው። ሁሉም መገልገያ ቁሶች ነገሮች ናቸው። ስራው ቁሶች ስሜት የሚሰጡና አንዳንዶች የሚዳሰሱ ናቸው። የተለያዩ ነገሮች ሲከቡን ይስተዋላል። We speak several types of sentences which we use to point out non-living things, means objects. All the material objects are things. Things can be felt and touched. We are surrounded by things. For listening, thank you. Maal jalaa buqqeen dhagaa cabsu jaarsa dhugaa dabsu beekamsa rabbi nu haa baraaru. Bakakkaa fi cabbii yeroo malee rafu seenaa malee rafu nu haa baraaru. Beekaa maraachee nama tuffachuu nu haa baraaru. Harkaan dalagachuu osoo qabnu kadhachuu faayee ofii dagachuu nu haa baraaru. Waraabessa midhaan nyaatu nama waadaa gatu dubbannaa dabeessa nu haa baraaru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faana qaroo qaroominaa bulufaa farda misoomaa wabii jireenya namaa sagantaa galmee seenaa muuxannoo hayyuu kumaatamaa qabtuu sammuu wala namaa ifa baastuu iccitii uumamaa tartiiboo guddinaa tantamaa alli namaa siin qaroome ol qotamee gaggotamee galmee seenatiin horatame of ilaalii addunyaa mul'istu